بارك الله لكما وبارك عليكما. تاسيب سادام مبروك جنير كنا كسيت فودا نيجروغا أنا دي بسرتي مينوني كابيو فتة كميت فولا سياكرسيست كميت سودان دايكون إسا أول كبتي نسرا برسوم ميمو أوريتشا نياتا تنتفكاتا سو قد سنة الفكاتين ميك هو لله لطا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمر كفوني خردو توتاف كبجم توتو أورو شو أكم نافزتو سنجرني آفيان أكم يسينجر أكونو غازي أكي سورو دملام ولرغون جباسي جرا. anyway على فيديو كبراتين سيني دي بيتن جرا جولة هدونيس كيسورا نغا غافتا زرتني ورنغا غافتن هندي كيسن ودا غلطو مالي بدي جچولونتي قلديمي سيني غري اوروم قلديمي سيني غري mucaa keessanii akkas yaaduu jechuun tokko tokko ma jiru waan dhumisuma nama yaadanne jiru tokko tokko hin taatan isin hin taatan anillee isin yaadadha isin haa ta'u maaliif rakkoon qabu maaliif har'a viidiyoo bobbaarsa bashannansiisoo kan samoona kana ajandaa ta'anii sooshaal miidiyaa irra adeemaa jiran isin qabdee dhibeetan jira baay'ee isin koomentii naa babarreessitanii isin na jajjabeessinaan jechaadha an guyyaadhaan mee waan garaa nama nyaatu waan akkasii naa babarreessaa mee koomentii irratti guyyaadhaan isinii deebi'an isinii galee warreen muka chaanalii kanaatti haaraa dhuftan subscribe gochuun dagatinaa dulloomeera laala isin jedha deemaan jira oromoo isinii galee atu nan fu guyyaa biraatti deebina gara viidiyoo har'aatti yeroo deebinu gaa ustaaz ibsaan fuudhaniiru isinii galee dhageessaniittu miti ustaaz ibsaan akkasitti kun oolaa. وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير. بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله. akkasitti gaa haala ajaa'iba ta'een ustaaz ibsaan fuudhanii jiru isinii galee kanarratti miime. Ustaad Ibsaa Hasan fuudhaniiru warri na fuudhaa jettanii iqaabii ijaabii sadi walirratti darrabdanii harka of dhoskitanii miila of dhoskitanii bornaa barreessaa borgaa fi fuudhaa na gaafata jettanii lubbuu keessan cinqaa turtan ol galeera. yoo akka shari'aa ta'e sadii tafaafi warra sadii sana keessa immoo dhabamtanu abbaan carraa karoora keessan isa gaafa dura irra jirtanu jammara ijaabii keessanis iqaabii keessanis lafa ka'aati warri na fuudhaa jettanu hin fuudhe inuma fuudhe. yeroo akkamitti jenne ustaaz akkamitti jentanii mucaa kana astagfirullah akkamitti jechuun akkamitti argattanii fuutanii jechuun egaa yaa'u nama bebeekanuun argatu namni akkasii jechaadha. Akkuma qabisatti hin deebina asirratti maaltu na dhibeettu yeroo tokko Nasraa Gursuum beektu isin irratti ofin ajjeesallee jedhaa turte jechaadha. Hamma immoo kun akkasitti qoricha. Wanni nyaatu jiru tun soo guddisanitti hin fakkaatin. Yookaan sukkara isinitti hin fakkaatin. Taljii yookaan baradoo yookaan immoo barafa ni ooganu bira. Barafa na kan nyaadha laal oowwi meeqarra jira oowwi 180 jira. maa jechuun footoo jara lama jechuudha kaa'uun maaliif barbaachise qoricha nyaataara moo laphee koona gubeennaan itti qabbaneeffataara moo jechuudha moo maa inni maaliif haa ta'u mabruuk isin jechuu barbaanna wallaahi ani yeroo hedduu viidiyoo koo irrattis beektu ustaaz ibsaan maaliif hin fuudhan waan argasii jennee dubbanna alhamdulillah amma fuudhaniiru keenyaanis rabbi nu haa ga'u sin haa ga'u keessanii rabbi sin haa ga'u ati fa'ii turteetta xiqqoo yaa'u
rabbi gaasiif habuusu malee gamal janna eegala mana israa kanaatiin mumaaltuu mumaazira Ano so jaartii qabaachuu baadhatiin ta'u. Asli nanta to adde way walitin kijibno. Maali? Asli indile dikka. Wannan Ani no yoo dikan. dubbame malee garuu xiqqaadhaan jennan ati saayizii namaan beektu ani nama umrii No. 42. Ati tikkaami dubbiin bakka laalan guddina guddaa sanbiraa sin jirtu. Ataggaffaa nama barateen barbaadaani. Lammaffaa Ani wallaala dhaare. Doktora nama afaan Oromoo barbaada. Jechuun barati wallaala dhaanaan jechuu keeti. Lirna maalti tabbifte siin jette barasli maalti tabbifte? Akka Oromootti ati beekaadha garuu afaan tokko qofa. Afaan Oromoo Asli qofa. aaree bayan tarii makkeessa waan biraati kun. Asli ansi caalaadha. Asli afaan Oromoo qofa beeka maal taatan faamilii yaayi. Dee an nama baratee barbaada. Asli harkaa kaatee godhe. Harkaa kaatee. Asli. Asli rifatti. No akkamitti asli. Laalaan mirga keetti yaadne ishii. Okay, dhagaa. Asliin afaan Arabaa sirriitti hin danda'u. Afaan Somaalee hin danda'u. Arabni afaan Arabaati. Afaan Arabaa bultii keessaa maal godha? Habibti biyya bulchaa hin jirru bar wal bulchaa jirra. Afaan Ingiliffaan beeku. Ani addunyaa ani bulchuu barbaadaan boodaani. No, afaan Ingiliffaan deemuu barbaada. Dubbiin takkatti irra jettayyuu baxaam itti nama garrama. Baxaam itti maaliif akka jettee bicha wata yaadan nama garra. Maal garuu ati? Nasraadhami? Qawaya jechi kiyya bari sinin galee asliin akka Oromootti hayyin ta'enya. Ano akka Oromootti Baratuu dhabuu isaa sabbeet asliin barateetu waggaa 27 barateetu hagana gaheen jaalatamaa jiran garraatti akkamitti akka nettan nama guddaadhaan. Barumsa kaan baadhiin barumsa kaan Barnoota waliin dhalootatti caalaa takkam asli wal kabanya. Asli wal kabanya dhaggeeffadhaa faamilii ilaala akkasiin jenneeni. Asliin akka Oromootti hayyuu nuti qabnu garuu afaan tokko qofa beekaa. Afaan Oromoo qofa barreessee dubbisaa. Ani nama biyya guddattee fi addunyaa kana askaraakaruu barbaadu waan hin ta'eef akkas ta'e malee. Faransaa fi Jarmaniin tokko maabara nasraame waa'ee Awurooppaa kana dhiisetti sanuu. Wayii asumataa aree jijjiiramu fidan deema. Asli rifatiin gaasiin barsiisuus ni danda'a. Nasraat afaan meeqa? barsiitiin Habibti kama barate barbaadadhu an ufiif gayaa. Nasraat afaan meeqa beekti? Bakka obboleessa naan taatu ati. Duraanuu obboleessa maaf bakka kanan nu dhiibdaati. Dhiisee bara. Abdii kutattee ammoo ulii siistarii fidee yaan jirta. Na duraanuu nama wannoo miti gaaffitti gaafadhe malee. Duraanuu walitti haajamaan jiru lakkii akkuma gaaffii goote. Akkuma gaaffii. Okay ayyee doktora keenya bareedduu wal qabanya nuti gaa qoosaa waluma goona garuu faamiliin akka keessaa fiigee jira mucaan ibsaa bira jiru sanii qaba. Afaan meeqa beektaati? Afaan meeqa beekti? Ani amma afaan shanniin beeka. Jarmanii afaan kam fa'aa beekti? Afaan Oromoo takka, afaan Amaaraa 2, afaan Arabaa 3, afaan Somaalee 4, afaan Jarmanii 5, afaan Faransaa 6, afaan Ingiliffaa 7. Mee afaan Faransaa haasa'e? Natti qorreen. Ati nama karaa deemu wajjin haasa'u nama gattaa'ee lafa qabee akkasitti kursii guutee akka wanni ittiin hojii dubbatu malee osoo karrarraa adeemtu. Nama garuu maaliif beektaa Nasraa? Normaala namni yoo gizeen isaa achi. Dubbachuu callisu caala wallahi. No jechuun seereesumaan dubbadha beektaa yeroo baay'ee. Hidu. Saniifuu ibsaa hiriira bahuu jirra gurbaa soddaa wajjin asli keenya akkam jirtaati? Nagaa alhamdulillah fayya. Jiruun akkam? Wallaahi humaan jirnu kunoo jiruun baay'ee nu bira qorraa biyya ibiddaa. garuu asirratti jechaadha dhugaa dubbattee gaate dhugaa sana jechuun dhiqoo natti rifataadhaaf jettee jechaadha waan baay'ee dubbattee jirti. Asli waan beektu jettee hin baranne waan arga jechuun yaa warumsi meetillee waan akkasii jechuu yaaddee ta'ee hin beeku. Haa ta'u hedduun baay'ee irra hedduun tiktookaroota Oromoo hin baranne lafumaa ka'anii bakka tiktookaroota ta'anii
dokter ta'us injinar ta'us ka TikTok kan irratti akka nama barumsa hedduu beeku hedduutu dubbata ummata waliin nahuudha barbaade jechaadha haasaan dheeressinu gabaabinumaan kana fakkaata makiinaan lama jira kan sifee kophaatti jira kan qoraanfee jira kan bishaan naqu jira ati zumurmurii nama kee fiduu zumurmurii maal fiduu dee ati zumurmurii nama kee bichaa fidde zumurmurii kee yoo zumurmurii maasii saanii fa'i moo distii fa'i moo la amaanyaa tokko si qaba imsisi eenyu si jedhama imsisi eenyu waa qoy jaarkaadhaan hin jechuudha jaarkaadhaan miti wallaalee gadaan kanaan jechuudha nama natti mee kana jedhee kootiidhaan aan jechuun nagaya kootii guyyaa kamiin isii bite jechuudha ayi windiina atoo makkanaa mana yaaddoo jira baru waan biraa namni baru raafuu fayyadin fellatee nyaachuudhaaf ol fuudhaan marqaaf itti naqatee nyaachuudhaaf ol fuudha waadanoo ol fuudha ati uuma tokkitti eessatti uuma tokkitti maaliif ishii haa ta'u isas isuma nyaachuudhaa inni si fuudha bakka waan akkanaa jaa inyaannaa qaawwaadhunnaa qaawwaan sun dhiiga hojjeta eessatti namare eessa geeffamu qixxaati chaatuma akka mukaatoo ilaallaa akka mukaatoo ilaallaa qaawwaan qoyaa meeroo tokko waa gaafadhaa Muiddiin ganama yeroo siin ol jedhaa mooqasa jedhamsi moo qudhattu hin ciiftamoo duuka kaatii dhaqxee bira teessaati si qofa dhiiftee kaatii laaroo sana wayyaa keessatti ammas diran ciisii haala galfadha maasammoo addii kanaas ni naqu amma inni irraa bichaa utti illee fi waan kutadhaa naaf hiiku malee amma inni bichaa utti fidee dhufteetta amma inni bichaa kutu gowwaan nama salphisa gocha kana asuma fuusiftanii tol hiniktu miti jedhaati hiniktu miti akkas akkas jedhaati barsiisaati geessaa iddoo sana geessaati barsiisaa isinii galee waa malee inni kun nama salphisa oromoon akkuma guutuu keenya nu salphisa beektu ani guutuun keenya salphata laa dhiqqoo jechuun jira miti egaa maaliifuu viidiyoon raaf qabadee kana fakkaata isinitti tolee isin bohaarse gabaabbatu isinitti tolee isin bohaarse isin gammachiise dheedhee yaada keessan koomentii irratti akkuma sila isiniin jedhe babareessuun dagatinaa haga viidiyoo kabiraatiin walitti deebinutti Oroon Show bye.